Guddaa galatoomii akkasumattis jaalbultuun fayyaadee guddaa galatoomii duraan dursee itti gaafatamtoota jaarmaya ABO idil addunyaa qondaalota itti gaafatamtoota godinaalee akkasumattis warreen onlaayina imoo diddaa diigaa gabrummaa miseensota waliigalaa caasaa jaarmaya ABO biyya alaa jalatti argamtanii fi akkasumatti gurmuulee ABO ayyaantuu dagaa akkasumattis gurmuu burisoo boruu ABO biyya Siwiidin afooshaalee Booranaa Bareentoo fi ifaa bilisummaa akkasumattis bakka bu'oota waldayoota adda addaa hundi kanneen har'a gamtaa Iskandiiviyaatii wajjin ayyaaneffanneettanii asitti argamtan ammajii tokko akkasumattis bara haaraya guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ABO'tiin baga rabbii isin ga'ee baga walumaanuu nuun ga'e jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan jaallan hedduu bal'inaan jaal Adam Bultum haala gurmuuleen kun keessa dabran gamtaa Iskandiiviyaa keessatti akkuma waliigalaatiin bal'inaan lafa nuu kaa'e. Guyyaan kun yeruma gabaabaa dhiyeenya kana keessatti gaafuma ammaa 92 chaaltera irraa baane jaallan gammoojjii gobeelleetii fi raammis keessatti waliin ayyaaneffanne hedduun kanneen akka ayyaantuu dagaa burisoo boruu ibsaa dagaa gaaddisaa dagaa qindeessaa bariisoo turcii daadhii dayyaas daadhii akkasumattis namoonni hedduun jaal mul'is nadhii gammadaa namoota hedduu jaal hambisaa soolee da'oo soolee dhiyeenyuma kana keessatti jaallan latoomaa wadaa'e namoota hedduu warra urjii qabsoo kanaa ta'an yeroo gabaabaa keessatti warreen silaarra osoo jiraatanii qabsoo kana bakkaan ga'an hedduu dhabne jechuudha. Guyyaa kana keessatti akkuma waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo haala barana yeroo ammaa kana qunnamtiileen adda addaa hin jiru. Namoonni yeroo san keessatti wanni isaan itti waliin qunnaman miseensota ulee abbootii gandaa kana karaan qunnamtiin keenya gaggeeffamaa ture. Haalli yeroo saniitii fi haalli yeroo ammaa jiru garaagarummaa guddaatu jira. Qabsaa'onni bara san keessatti qabsoo gaggeessan bara dukkanaa kana keessatti fuula bobbaa isaanii deemanii yeroo dheeraadhaaf qunnamtiidhaaf karaa dubbeetti yeroo walitti dhufan guyyaa kana uummata isaanii afeeruudhaan walitti dhufuudhaan haala rakkoolee bobbaa irratti isaan mudate jabina isaan mudate laafina jiru xiinxalanii namoota irraa wareegame bakka buufachuun ibduuba deebi'anii irbuu isaanii haaromsanii karaa fuula bobbaa isaanii deemanii injifannoolee adda addaa galmeessanii jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kana keessatti itti ayyaaneffannu. Jaallan akkuma waliigalaatti dhiyeenya kana hoggansi sirna waan jedhamutu deemaa jira. Yeruma takkaa'u sirni jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti wareega kafalaniitu sirna. Isaan kun kan wareegamaniif sirna kana gadhaabuuf har'a abbummaan fedhee qabsaawaa miti. Jaalmarroo dirribaa boru qabsoo ganuu danda'a. Qabsaawaan jedhamu. Qabsaawaan kan qabsoorra wareegamee fi kan qabsoo kana bakkaan ga'e qofa. Kana yeroo hundaa'u beeka. Qabsaawaan lama. Kan qabsoo kanarra wareegame kan qabsoo bakkaan ga'e qofa. Qabsaawaan. Jaallan wareegaman kun warra sirna kana gadhaabuuf wareegani malee abbummaan fedhee sirna ta'uu hin danda'u. Kana ifitti himuun gaarii barbaachisaadha. Kanaafuu fayyaada guddaa galatoomaa ulfaadha. Kanatti aansuudhaan dura taa'aa jaarmaya ABO idil addunyaa Dr. Fuwaad asumaan afeeruun barbaada. Dr. Fuwaad maayikii fudhadhu.